daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuudhe. Sagantaa guyyaa irraa keessatti akkuma beektamu jijjiirama keessatti godhame guyyaa galgala yookaan guyyaa irraan tanaa barruu bahirraa agarree jira. Kanuma laalchisee obbo Magarsaa Boonaa dura taa'aa koree seeraaf to'annoo fi miseensa gumii sabaa kan akkasuma naannoo Kanaadaa jiraatu dubbisuudhaaf innis nu hayyamee nu argamee jira. Obbo Magarsaa hedduu galatoomi isin jenna. Tole gaamee akkuma namuu amma quba qabutti waa hedduutu ala kana deddeemaa jira. Mee waliigalatti wanni ta'e maaliin? Gaariga wanni ta'e mee walumaa galatti inni barbaada. Keessattuu ani miseensa kureessa to'annoo waan hin ta'eefechaa wanni matee kun addeenaan illee na laala jalagaa biyya hojii walitti hidhaadhaatiin waan ta'een qabxii 5 siituu barbaada. Qabxiin tiraa dhaabni tokko heeraa seeraa ni bula. Dhaabni keenyaa saaluma kanaan heeraa fi seeraan bula. Akka heeraa fi seera dhaabaatti koriin jira wajjiftuu hojii guyyaa guyyaan hojjetamtuu fi taligamtu tooyattee karaa adda durummaatiin gilgaaltee karoora itti baafattee dalagaa irratti hojjetu akka jaarmee keenyaatti koriin jiggoosiisuuti. Haa ta'u ammoo wanni kun ta'e osoo jiruu karaa jeneraal Kamaaliin tajaajila jaarmaatiin kabaroon koree hojii wajjiituun heeraan irraa koree jedhamtu irraa itti kennamte kun irraa mulqee ifi isaatiif taligaa silaa koreen hojii raawwachiiftu hojjettu ifuma mataa qabattee gasattee caalaa koree hojii raawwachiiftu sana osoo dalagaa takka illee hin daleessuun godhin lafarra butee jechuudha. Saduraa takka rakkoon jirtu. Salamattiidhaa dhaaba keenya keessatti namni tokko abbaa fedhellee haa ta'u akkuma fedhe haa ta'uti sagalee akka miseensaatti sagalee isaa qabaata. Namni gadiin sagalee hedduu qabaatee tokko sagalee hedduun qabaata. Ammaas dhaabni keenya miseensi ifumaa fi sagalee qabaata malee bakka namaa bu'ee nama hedduu sagalee nama hedduu walii qabatee hin qabaatu jechuudha. Haa ta'u ammoo hajji dureen amala addaa kan jaarmee keenya keessatti takka argameen dhagamee sagalee namoota walgahii irratti argamuu hin dandeenye sagalee nama godhanii naa kennaa jee osoo lakkii wanni kun itti miraa miti osoo namni jee waan kana irraa fudhatee sagalee kudhanii fi isaa hojii sagalee takka sagalee nama kudha tokko fudhatee jaarmee keessa gattaa jechuudha. Akkasiin rakkoon lammuun kana birte haalli kuni jaarraa 21ffaa kana keessatti waan hedduu qaaniiti waan silaa himanaaf illee namaaf hin tolle namillee dhaga'uun namatti sirriidhaati miti. Keessattuu jaarmee Oromoodhaa haa qabsoo Oromoo guddisuu hasirna gadaatii fi heeraa seera gadaatii mataa keessatti qabna jiru kana irraanii fokkatee jechuudha. Namni iddoo iwwachaa ture sandilee sagalee nama fudhatu qabaatee jaarmeetti kunis gara guddaa jenneetti irratti namni iddoo alaanaa ture. Sadaffaadhaa qondaala koree hojii raawwachiiftuu kan gumii sabaatiin heeraan filame kan ji'a jaha ol hojjete sagalee waayyabaa argatu jecha dirqama hojiirra haasee nama isaaf malu bakka buusee kunis dogoggora guddaa heeraan alaati jechuudhaan waywaata guddaa ture. Afuraffaan jalqabarraa'u inni guddaan takka imaamni jijjiiramaa keessaa inni tokko abdii guddaan takka mooraa qabsoo Oromoo keessatti tokkummaa jabeessu qabsoota Oromoo walitti jabeessuudha humneessuudha mooraa qabsoo Oromoo keessatti humna jirtu wajjin qabsaa'uudha qabattuu imaamni jijjiiramaa kan ilaala lafa kaayame. Jilli qabsaa'otaa illee kanuma jala harriiqee taraaree biraa deeme jechuudha. Haa ta'u ammoo Kamaal yaada mooraa qabsoo Oromoo kana keessatti tokkummaa mooraa qabsoo Oromoo utubuu kanarraa fagaachaa lagachaa tokkummaa mooraa qabsoo Oromoo lagachaa fi dhufee jechuudha. Haalli kunis dogoggora guddaa jechuudhaan waywaata guddaatu ture. Qabxiin shanaffaan ammaa hin dogoggora kanarraa akka wayyoominni argamu. Tattaanfii guddaan godhamtee obsaan ciminaan keessattuu karaa aadaa Oromootittis aadaattis akkasuma ammallee akka siyaasaattis akka heeraatti illee tattaaffii guddaa godhamteeti ijibbaanni guddaan godhamee dadhabameeti maayyii irratti tarkaanfiin dhufe jechuudha. Haalli gartee jaarmee kana irratti abbaa hirrummaattii fi jaarmee kana jaarmee dhuunfaa namaa akka hin taane akka jaarmee Oromoo ta'uu irratti tarkaanfii fudhachuu qabna jechuudha. Haalli kun uumame. Tole mee qabxiilee tarreessitee jirta. Haa ta'u amma jeneraal Kamaal galchuudhaa yeroo waan kana hunda hojjetu
waraana itti isin doorsisu qabamoo moo humni kophaa inni qabaatee egaa isinii gaa yoo lakkoofsan guddaa taatan jechuun lakkoofsa irra guddaa taatan isinii guddaa kana akkamitti callisiisuu danda'e kan biraa immoo jijjiirama keessatti jijjiiramni kanaa wajji 3 moo 4 dhufuu isaati yeroo sanis jarree waan akkanaa himatanis numa jira warra dubbisna keessa sun yeroo sanitti isinitti hin argamne haa ta'u immoo ammallee isinitti argamee haa jennu ammuma argamee haa jennu isa kun tokko inni kun immoo gaafa kora godhatanii Minneapolisitti jechuun bara 2010 keessa isin akka jirutti humna guutuu laattaniif Jeneraal Kamaal galchuudhaaf akka isa biratti namni birallee filamuu hin dandeenye akka inni waan barbaadu godhu akka alaa himamutti gaa inuma hooggana keessaa nuti nama murtii guutoo ta'e kan murtii fudhatu kan waan fedhu ifiin godhu dhabne hagaarraati ati waan barbaadde godhi jettaniitti itti kennitan jechuudha. Amma gaa inni sunis osoo jiru har'aan tana maaltu jijjiiraa inni qobaa fidee kan qobaa jechuun kan yeroo duraa isin kennitaniif ala waan tarreessite kana malee wanni inni kan biraa fide maaltu jira? Gaariidha. Wanni jiru jaarmeenii tokko akkuma fedhetti waan ta'u hedduu jaarmeenii keenya heeraa seeraan bulkumaa reefu jetti akkuma fedheddaa taatuuti. Angoon taligaan Kamaaliif addatti hayyu dureen silaa jaarmee reeffatti qabu kan inni silaa kennameef haa addaan jiru. Oduma yoo taate malee hayyu dureen maal akka hojjechuu qabu miseensa jechuun kolonii geessu maal akka hojjechuu qabuu fi ajajuu qabduu fi akkasuma malee caasaan cuftinuu gubbaa jalatti maal akka hojjechuu qabu heeraa seera keessaa lafaa qabne jechuudha. Kanaafuu tabaruma inni akka hayyu dureetti qabu qaba malee sanii ol qabaachuu hin danda'u gaa oguu jijjiiramni dhalate jijjiirama kana keessatti waa hedduutu adeemsa keessa sirraawaa wayyaawaa laaqamaa badaa deema haaluma sanii wanni hundi sirraawaa haa dhufu malee angoon akkasitti namni korarra taa'ee isaaf addatti kennan jiru ani beeku hin jiru anguma koree heeraa seera keenya keessatti hayyu dureen qabu qofa qabaataa ture jechuudha. Amma immoo magaalaa amman dura jila qabsaa'otaa godhannee jila qabsaa'otaa irratti waan silaa sirraa'uu qabu eega jilli qabsaa'otaa sirreessee booda angoo fi tabaroon ciftinuu karaa jila qabsaa'otaan kennamte kanuma hayyu duree kennamte malee addaa kennamteef hin jirtu. San booda waan silaa jilli qabsaa'otaa sirreessuu danda'u takka korri sabaa sirreessuu danda'u suudatti badiin argamaa dhufte jechuudha malee wanni isatti addaa kennamte hin jirtu. Luga adeemsa keessatti rakkoon ni jirti namoonni hedduun kan quunnama adda addaa argee takka rakkina adda addaa argee rakkoo jira jee keessaa jaarmaa kana keessaa jechuudha illee ni jira. Haa ta'u immoo adeemsa keessatti namni hundi waa hunda wal faana gosa akka argee jechuudha miti. Amma yeroo ammaa kana keessatti wanni ammaan sana jiru wanni amma ifatti tagaabasii osoo hin ta'in amma ifatti wanni mul'atu. Hayyu dureen Kamaal heeraa seera jaarmaa kan jila qabsaa'otaatiin lafa kaayame san dabsaa dhufuudhaatu rakkina guddaa ta'e jechuudha. Okay, dhiifama. Tole gaamee yeroo amma keessattuu maayii kanarratti press release kalee gadhiiftan kan yeroo gadhiiftan inni quba qabamoo kan maayii isaa wajji haasoftanii inni wal dadhabuu keessan inni quba qabamoo moo akkuma bara kaanii bara 2008tti dhalama gadhiiftan? Silaga jaarmee keessa waliin jirra inni jaarmee keessa waliin jirra hundi waliin jirra waan sila presidentii ni baafna jennee isatti wanni himnee gabbaafna hin jirtu presidentii warra gartee lakki Kamaal rakkina fiddee jedhee kan rakkina sanarraa yaadutu gadhiisa jechuudha presidentii gadhiisa so wanni san isaan lakki gadhiifnaa nu hayyame jechuudhaan wanni beekaman jirtu inni haalli kasillee hin jiru siyaasa keessatti kanumaafuu ammoo jaarmee keessa waliin jirruuf ammallee nuti akka itti yaadnu inni heeraa seera cabsuu kanarraa dhugguramee akka miseensaatti taligaa hoogganummaa kan ammaan tana dadhabe haama hooggan eeginu dadhabe kanarraa bu'ee akka miseensaatti jaarmaa keessatti hojjechuu kan danda'u irratti yaadaa jirra jechuudha. Ammallee inni heeraa seera waan cabseef sirna jaarmaa fi alatti waa caasaa jaarmaa ammallee jaarmaa waan diigaa dhufeef wanni kun dogoggoraa sirraa'uu qaba. Innillee kana keessatti hoogganummaa taligaa sirnaa kana sirriidhaan kennuu waan dadhabeef
miseensonni fayyadamtuu haala kan hubatanii inni isa akka miseensaatti takka dalaga hojii biraa kan namni akka hojjetu barbaadna jechuudha. Tolega kana jechuun wanni xalaatti gabbarreeffame waan hedduu akka heeraf seera cabse ammaateetti diktaatarummaan ni jira jettanii abbaa irrummaa kan egaa hoggana isaa ka durirraa bare maal mallas irraa bare wanni jedhamu kan hundaa jira. Yoo badii achirraa akkasitti tarreessitan san hunda keessanii miseensumaa ta'uudhaaf itti gaafatamni hin jiru jechuudha waan takka illee achirraa bu'eetuma wanni isin jettan kun yoo dhugaa ta'e jechuudha. Achirraa bu'eetuma miseensa ta'ee jiraata yoo barbaadu. Jalqabuu irraa eegalti aadaa sirna gadaatii uummata Oromoo kan sirna gadaatiin bula jennu kanaa wajjin waan wal ammate waan wal fakkaatu calaqqisuu dadhabuudhaatu rakkina qabsoo Oromoo keessatti nuti fidaa jennee yaadna. Ana keessatti yaada fakkeenyaaf. Kanaafuu adeemsa keessatti wanni qabsoo Oromoo keessatti godhuu qabnu fuuldura isaanis uummanni Oromoo uummata dimokiraasiidhaan bulaa ture uummata sirna gadaatiin bulaa ture jechaa himachaadha. Nuti qabsoo keessatti tarkaanfatti tarkaanfannu hojii nuti hojjennu sanii wajjin wal faallaa taate hasaaraa guddatu jechuudha. Nuti eega uummata Oromoo kan dimokiraasiidhaan bulaa ture sirna gadaatiin bulaa ture jennee adda amannu taate qabsoon nuti gaggeessan sanii wajjin wal fakkaachuu qabdi. Sanii wajjin wal ammattee deemuu qabdi. Sanii wajjin illee nama fakkii namaa ta'uu qabdi jechuudha. Jaarmee keessatti abbaa irrummaatii fi jaarmee nama tokkoo godhanii abbaa irrummaa jaarmee keessatti dagaasisaa deemuun aadaa Oromooti ala sirna Oromooti illee ala. Tunilleen qabsoo Oromooti wajjin wal faallesiteera. Kanaafuu wanni nuti irratti ammaan kana dhiibbannu nuti qabsoo adeemsa qabsoo Oromoo keessatti dimokiraasiidhaan sirni gadaa sanii qabsoo Oromootiin wajjin wal ammatee deemuu qaba. Wanni nuti hojjennu isa wajjin wal fakkaachuu qabdi jenna. Namoonni immoo sana keessa haala amala gartee diinarraa warra Habashaa Amaaraa wajjin guddatee Amaaraa wajjin turee takka Amaaraa wajjin hojjetee haala nafxanyaa wajjin turee amala nafxanyaatiin sammuu nafxanyaatii fi diktaatarshipii nafxanyummaa san qabatee qabsoo Oromootti ida'ame kun haala san dhiisuu qaba haala san gadhiisuu qaba. Eega mooraa qabsoo Oromoo dhufe mooraa akka nama sirna gadaa keessa dhufeetti haala qabsoo Oromootii fi sirna gadaatii wajjin wal fakkaattu calaqqisuu qaba jenneeti amanna. Kanaafuu innis kamaalis haala amala gartee diktaatarshipummaa qabu kanarraa if duuba deebi'ee akka Oromoon itti yaadatte akka heeraa seera Oromootti safuu Oromootti waa hundi qabsoodhaaf isa gaggeessutti itti dhaabne jechuun barbaade. Jechuun ammallee wanni naaf hin deebiin akka sirna gadaattis yoo ta'e yoo namni waa balleesse itti gaafatamni hin jiru jechuudha. Akkuma jiru raga buusaniitu walitti dhiisanii akkasuma kan gaafatamni jira malee ni jira heeraa aadaa qabnaa aadaa akka itti gaafatni jira. Isa okay. Inni kun immoo maali namoonni akka jedhanitti Kamaal Galchuu gaafa inni dura dhufu wama gaarii yaadee dhufe inni dhuguma qabsoo tanatti makamuuf dhufe. Garuu warreen yeroo san kararraa isa dabsan warreen waan inni dhufeef waan silaa hin jirre information hin jirre itti kennanii kararraa isa baasan arra tokko tokkoon isa ganaa jiranii waan jedhamu tokkotu jira. Isa saniif mee kan keessanis akkasuma laalamaa jechuun warri ammaatis warruma waliin ture warruma isaafis gorsaa ture egaa simannaa guddaa godhameef san hunda kara biratti hiikamee egaa haalli arre jiru kanarra gahamee jechuudha. Isa san namoonni egaa akkasitti yaadaniiti mee maal jettanii sanii? Namoonni kana yaadu akka malatti yaadannatti fakkaata maaliif Kamaal Galchuudha dhuguma mooraa qabsootti hidhamuun wanna guddaadha gumaacha guddaadha. Tattaaffii guddaadha mooraa qabsoo Oromootti dabalamuun akkasuma ammallee diinaa wajjin miseensa diinaa dalagaa diinaa osoo hojjetu qabsoo Oromootti dabalamee tarkaanfii kan fudhachuun waan jibu waan hedduu qabsoo Oromoo boonsaati waan jabdullee san hedduu guddinaa fi ammallee hedduu galata guddaa galfannaa galchinaa fi eega mooraa qabsoo Oromootti hidhamallee waan hojjete hedduu gaggaarii qaba waan guddaa qaba garuu adeemsa keessatti wanni maan kana boodarratti hojjechaa dhufa kuni heeraa seera jaarmaatii fi olaantummaa jaarmaa keessatti abbaa irree ta'uu kanaa rakkina guddaa ta'e waan jaarmaa keessatti dabalamuuf isa gorsuun ta'e rakkina guddaa kan ta'e kana heeraa seera jaarmaatiif abboomee akka nama tokko miseensa tokkootti akka magarsaatti akka nama tokkootti akka meeshaatti heeraa seera jaarmaatiif abboomee hojjechuu qabaa jenna. Tole mee amma inni heera fi seeraaf akka isin jettanitti abboomuu diduu kanaa ala kaayoo irratti isin jidduu garaagarummaa ni jira. Kaayoo irratti garaagarummaa takka illee hin qabnu. Wanni garaagarummaa dalagaa jaarmaa irratti waqabtumaan ammaan kana jedhan irratti walii galteedha malee kaayoo garaagarummaa takka illee hin qabnu.
دوبا مال جتشودا يرو مورا qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuu fi jaarmaa biraatti walitti dhufu irratti xalaa keessa irratti akkasuma jira. San irrattis rakkoo qabu gaajama maal jechuudha. Kuni kaayo osoo hin ta'in viizhina takka mul'ata jaarmaa osoo hin ta'in yaada inni mul'isaa dhufe malee kaayoodhaa miti. Nuti amma wanni jennu mooraa qabsoo Oromoo keessatti abbuma fedhe haa taate mooraa qabsoo Oromoo nama hundaa'u qunnamtiin godhamtee holaan itti dhadhaawamtee nama hundaa wajjin abba fedhallee haa taatuuti namoota dantaa Oromoo irratti waa hojjetan cufaa wajjin yoo danda'an walitti dabalanii humna takka ta'uu yoo hin dandeenye immoo akka gumaataatti gumaata walii galchuu caayaa walii utubaa waliin ta'anii wanta hojjechuu sirra jenneeti aman. Kanarraa inni if lagachaa dhufuutu mul'achaa dhufe jechuudha. Kana malee rakkoon jirtu kaayoo irratti dabbii takka illee hin qabu. Tolega amma waa'ee jaarmayoota Oromooti walitti dhufu irratti fakkeenyaaf yeroo naannoo Oosatti walga'iin godhamee achirratti Dr. Nuuroo Daddafoo dubbataa ture yeroo namni gaafate waa'ee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuu fi jaarmayoota Oromooti walitti dhufu irratti yeroo gaafatan inni streeka jaarmaa Oromoo san deebisuu dhiiseti nuti jaarmayuma abbaa fedheetu kan mootummaa sanii lolu kan abbaa fedheetuma waan jiru san hedduu gajjabeessaa ture. Haalli jiru ammallee sanumaaree sun qabsoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuudhaa miti amma fakkeenyaaf Gimboo 7 walii galuu jechuun kaan walii galuu jechuun kaan walii galuu jechuun. Dura yoo kan as keessaa kana fixanii kaaninis walii galan isa san haalli jiru ammallee akkasuma immoo akkuma Dr. Nuuroon yoo san immoo moo amma isin haalli kan hunda jijjiiruuf deemtan. Nuti Dr. Nuuroon akkatti namni fudhateetu akka addaa ta'a malee kilaas mooraa qabsoo Oromoo akkasuma ammallee murna gartee mootummaa wayyaaneetti wajjin wal lolan jechuusaati inni itti reekkate kan hubadhette. Nuti mallee akkasumatti yaadna mooraa qabsoo Oromoodhaati wajjin murna Oromoo humna Oromoo tasilaa qabsoo Oromoodhaatiif hojjettu wajjin humna jabeeffachaa akkasuma ammallee murna mootummaa tanaa wajjin warra mootummaa tanaa dhaabbatu wajjin walitti dhiyaannee waa wal hojjechuudhaatti yaada qabna jechuudha. Dura immoo namni nama mana haxaawwatee ala gabbaa namni mooraa ifii jabeeffatee ala gabbaa dura wanni guddaan mooraa qabsoo Oromoodhaa humna Oromoodhaatti wajjin waa waliin hojjechuu walii galuu danda'a walii galuu akkuma ammallee waa walii wajjin hojii danda'u waliin hojjetanii waan silaa walii galee waliin beekanii achi booda ammallee murna gartee mootummaa biroo dhaabbatu wajjin waan silaa walii dantaa Oromoo osoo hin faalleessine dantaa Oromoodhaa osoo hin tu'in irratti waan waliin hojjechuu danda'an irratti wal hojjechuu sagantaati. Amma waa'ee Gimboo 7 kanarraa deebi'a. Gimboo 7 kana jaarmanii keenya walitti dabalamee hin beeku. Jaarmanii keenya Gimboo 7 wajjin wanni irratti walii galee qabxii ifa baate. Waan mootummaa tana akkamitti dura dhaabbannaa irratti wal gargaaruu irratti walii wajjin haasofne malee Gimboo 7 wajjin jaarmanii keenya walitti dabalamuu takka wanni waliin gabboonii waliin hojjennu dilas akkasii amma dura wanni jettu hin jirtu mootummaa irratti mootummaa tana immoo har'a dandeenye akkamitti mootummaa tana dhaabbannaa irratti wal mari'achuu irratti walii galtee qabdu. Egaa garuu duraan akka dhageenyutti sila akkasuma taalleedha immoo akka dhageenyu fi agarruutti amma naannoo Saawuz Afrikaatti yoo fudhatan bakka adda addaatti alaabaa lama wal cinaa qabachuudhaan kaan asiin tarreessanii kaan achiin tarreessuudhaan akka isaanii wajji tokko taatanii tokko akkasi mul'isaa haalli sun haalli bakka adda addaatti godhame. Duuba kan isaanirratti galaalu meebi yogaa isaan qophaa godhatanii tasaanirra meebi alaabaa adda bilisummaa Oromoo yoo takka dhufteedha akka sanuu akka tasaa kan immoo isin yaamtanirratti gamanaan tarraameeti jidduu deemama akkasitti. Okay, duuba sun maal jedhama? Okay, yoo walii galteen ta'e. Qabxii bareedaadha. Amma fakkeenyaaf nuti walgahii takka ta'uun sana goonee jira. Qabaan ta'e nan keessatti argame goonee jirsa warra gartee silaa waliin goonu suni wajjin. Wanna san inisheetii dirqama fudhatee godhe nuti godhe. Isaan aseerree isaanis akka dhufaniif walgahii isaan irratti dhufan alaabaan adda bilisummaa Oromootii fi alaabaan Itoophiyaatis dhuftee akkuma alaabaa Gimboo 7 fi akkuma alaabaa warra Affaarii fi warra kana cufa waliin akka dhufanii walii wajjin qooda fudhatan goonee goosine jechuudha. Nuti yeroo waa hojjennu takka hiriirri adda addaa bahu wanna hojjennu sabaa sablammoota biyya sanii cufaa wajjin nuti alaabaa teenya qabannee isaanis alaabaa isaanii qabatanii waliin wagamtaa waa godhu irratti amantii qabna jechuudha.
isaanis yoo yaaman akkasumatti nuti alaabaa keenya qabannee wanni sana goonu ammaa siin dura diina maanta nabii keenya qabu sanii akkan namni hunduu walii wajjin wal ta'ee isaan dura dhaabbatu mul'isuudhaaf hedduullee siyaasaafillee wanna guddaa qaba. Kanumaafuu san siyaasuma Oromootiif huboo qabdi jennee yaadna. Ammaas lama dammaas qabsoo Oromoodhaa tuni gaafa Afrikaa keessatti qabsoo guddu uummanni Oromoo uummata guddaadha. Uummata gaafa keessatti uummata guddaa ta'e qabsoo Oromoodhaa hulaa nama gaafa Afrikaa jiraachuuf hundaa'uu dhodhoottee dhagahamuu qaba. Kanaafuu nama hunda dhagahuu qaba jennee waan amannuuf. Sabaa salmoota biyya sanii akkuma fedhallee haa ta'uuti haala qabsoo Oromootti uummata Oromoodhaa adeemsa qabsoo Oromoodhaa isaanii wajjin mari'atanii waa godhuun barbaachisa jennee waan amannuuf. Tole garuu waan akka alaabaatti akka qabatanii lama qabatanii dhaqan osoo hin ta'in gamanaa garasiin tarreessaniitti tajaajilaatis keenyas waluma qixa tarrootteetti deemtu hoggaa isin qopheessitan. Hoggaa isaan qopheessan immoo akkasii miti. Takka asii takka qabatee dhaqa, takka nama biraattu waan qabatee dhaqa, takka bakka jirutti akkas. Maaliif inni sun tahaa jechuun jira? Sun amma dura annan kun namni illee garuu immoo jiraatillee gaa nutis tokkodonna san goonu alaabaa teenya akkuma isaan alaabaa isaanii qabatanitti namni hundinuu fakkeenyaaf warri Habashaa kun alaabaa tun isaanitti hedduu fardiidha bakka deeman dhumaa nama mana keessaa qaba hogga walgeedhaa qaban namni hundi baafatee takka gartee sabbata gaaloo keessa bal'oo keessatti deemanii nuyi takka isan illee hin qabnu garuu nutis akkasitti alaabaa akka isan qabaannee yoo akkasi gabbaanu taate san tabaru manna keenya dadhabinsa keenya malee nuti yoo arga qullaadha inni gaanuma sannuma laatti nuti sokkoo wanni akka isan walga'iin akkasii takka hiriirri akkasii jiraate alaabaa teenya qabannee mallattoo teenyaanu mul'isti akkasii boo qabna kan dadhabuma teenya fakkaatti. Tole okay meetanas bira humna meega amma akka isin jettanitti Jeneraal Kamal Galchuu hayyu durumarraa buustanii jirtan. Isni kun namoonni amma isa wajji hafan kan boru xalaa isin irratti baasuu jiraatan maaliif isaanis akka itti yaadan qabanii jirumoo walii galtaniituma waan kana namuu badii godhamaa jiru kana argee namuu irratti walii galee waan kana gootan moo hanguma walii galeetti godhe. Sila jaarmee tokko keessatti akka mootummaa keessatti akka jaarmee tokko keessatti haalli tokko dhalate. Murni tokko hagi tokko gama tokko galee haa ta'u gama tokko waliin ma jiraatti namni hundi walii galatti dhibbatti hara tokko bal'uu jechuun itti namatti wanna ta'a jechuudha. Ammoo haa taatu nuti haga dandeenyutti miseensota keenya haga dandeenyutti caasaa jirtu cufa dhaqqabnee haalli kuni akka miseensi hundinuu haala kana akka tokkotti sirreeffatee walii wajjin waa hojjennu irratti caccaraa guddaa godhaa jirra. Ammoo dhibbatti ta'uu dhabuun ni mala ammoo waan fuula dura dhufu hin beeknu immoo nuti gama keenyaan tattaaffii guddaa godhaa jirra. Akka haalli kun har tokkotti ducca'ee wanni kun sirna qabatee wanni hundi heeraa seera jaarmayaatti irratti hundaa'ee akka deemu keessattuu murtii jila qabsaa'otaatiin lafa kaa'amsa irratti wanni hundi akka deemu irratti dhiibbaa guddaa fi tattaaffii guddaa godhu jira. Tole amma maayii irratti reefu kan dubbadhu miseensa gumii sabaa fi akkasuma durataa horee seeraaf to'annoo jedheetuman buteeti. Adda bilisummaa Oromoo eenyuun hoogganamu jennaan maaliif? Kalee adda bilisummaa Oromoo Kamal Galchuutiin hoogganamu jechaa turre amma kan eenyuun hoogganamu jenna. Ammaan tana gaa tarkaan fedhula keessatti ganaadha ammaan tana korii hojii raawwachiiftuutu ammaan tana taligaa guddaa qabatti jira. Korii hojii raawwachiiftuu tan silaa jaarmee kana akka korii hojii jiraachuutti tarkaan fudhatamte. Kanaafuu amma yeroo gabaabaa keessatti koreen takka dhaabbatteetti koreen sanii jaarmee kan sirreessitee hasattamatti jila qabsaa'otaa yaamtee bakka buuftee jechuudha hoogganaa. Ammaas talamaddiidha ammaas nuti kan booda amannutti jaarmee tokko jaarmee namaa takka dhuunfa nama tokko jaarmee magarsaadhaa jaarmee garbiidhaa akkan taane barbaanna jaarmee goloodhaa hagamtaa kan namni tokko haga tokko hojjetee irraa bu'ee namni biraa hojjetu uumamu waan barbaannuuf maqaa namootaatiif kana ta'u nama jaarmee hin barbaachisu maaliif adeemsa amma dura qabsoo keessatti agarra keessatti wanni kun dogoggora guddaa nutti fidee jira. Kanaafuu jaarmee nama hundaati miseensa hundaafuu jaarmeenni wal qixxeedha. Abbaa fedhaa ta'u guyya tokko naas hooggana guyya tokko sii hooggana guyya tokko na biraa hooggana akkasumatti fudhannee namni haga tokko hojjetee irraa bu'uu akkasitti beekamuu qaba akka jaarmeenni kun maaliif booda namni kun iigoo wanta guddaa tokko haraamaan jirreessitti uummateeti rakkina biraa waan fiduuf jecha kanarraa wanta godhuu qabna akkuma gartee sirna gadaatti namni amma saddeet hojjetee irraa buusan heerumaan irraa buusanitti
bibasanitti kan fudhateeffannu eegalumallee mootummaan oromiyummaan dhaabbannu sanuu sirna dimokiraasii dhugaa akka nuu qabaattu ammummaan ammumaan eksarsaayizii godhuun barbaachisaa jenna akkanaati gargaaran. Tole egaa fayyaa ta'e hedduu galatoomi maayii irratti mee ammas takka reefus maayii jeetiin ture waa'ee tokkummaa kana laalchisee kana amma jaarmaawota gidduu deemaa jiru kan adda bilisummaa Oromoo gidduu raawwatee jira akkuma quba qabdutti inni kunis dhiyaachaa jira yeroo gabaabaa keessatti akka dhumu wanni haasawamaa jiru. Isinoo waan kanarraa qooda fudhachuudhaaf fedhiin isin qabdan hagam takka moo lakki nutti haa dhufanii moo kana moo dubbiin gartee priority jechuun durummaa tokkummaa jaarmayoota kana jaaruudhaaf kennitan moo lakki nuti waamicha goone jettaniituma teessanii eegan. Dhugumatti nuti wannummaan guddaa nuti irratti hojjechuu barbaannu sagantaalee lafa kaayannee kan tokko uumamee jiru hojii irra oolini malee mooraa qabsoo Oromoo keessatti fedhuu namni nu qunnama fedhuu nuti namni qunnama nama qunnamna abbummaan fedhuu nu qunnamu nuti qunnamnu mooraan qabsoo Oromoodhaa tasgabbooytee humna ta'e as ba'uu qabdii dhatti amanne jechuudha. Warrimmaan tana humna ta'e as ba'e kuni galatoomanii wanna guddaadha carraa guddaadha waan bareedaadha injifannoo guddaadha. Warri afanillee akkamatti dhufuu qaban nulleen qooda keessaa fudhachuudhaa faamilee fi hawwii guddaa qabnaa jechuudha. Barbaanneetis taatu isaan nu qunnamaniitis nutis qunnamnee taatu dirqama guddaadha dirqama seenaa dirqama dhaloota jennee fudhata. Kun egaa hedduu waan gaarii poointii gaariin xumurtee tole egaa Obbo Magarsaa Boonaa ibsa bal'aan ulaatteef hedduu galatoomi siin jenna. Fayyaa ta'e galannee hin badin. Tole nagaan jiraadhu.